سلمون تقي زول بيت ديفم أكاسي قالتوا معنا بقى ديفم وليقو تاني دعوتوا دقيقة خنوا كاي سينجر تانكنا بلو في يادون ديفم وليقو تاني جيراني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور في كبجنتو تخين سلامت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو في هوردفتو ماتي channel بهارتوب بلورا بلورا ما بلو ما كان سنجو بلو تو بيلا بلو itu Aryu sulit kamu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دون غابي تاوان تكشوارنا كوي باري لو يدو اسويا ما بارجا جارالي مو قبلو شوي بلو قبلو شوي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جتون دعوتو دخيني كومنتي جلت نوديبسو سلا اسنون دغتني وانا نسنو بجيسو متي ايغا سلامتا غافني بودا بغنو جيراتن نوتيس بغا جيرانه الرئيس تيركمنا يابدو سبابير تيركمنا مالتو تو واسطي سينر كمسيسه دديبو جرا منا يادوتي ديمو مجروف دديبو جرا منو دديبو جروف كانله ربي حافظو نغي ربي ابوسو امو تاردفني اسطي ارغمنو اكما يسمبيتن يادو سباتي في بلون ولدبي تكو يدو جرا ولدبي سن اوسو جرتو سنن دوبان بلون برانكي يادو ردلكي نقوم ربي دبجوف يادو يرون أما إني خيس يرو يرو برانكي يسر ردلكني مالي بجنان نقوم ربي نمني هذا مناتي ولد أبورة غنده بتوجه ولد أبيرنا كه يو على النماذج ولد أبده أنغام فيديو أرده من خير تقول بيته عاري بوفتا نمني مو من في خيسا كر نجيد أبيت من في خيسا عاره غنده تكلله كون ستين تلتو كيتوس بكتي عرسان عربات منجرو سنموان تيف بوجان الراخون يرو نمين خيس جروخون يرو برانكي يسرد دلغني ميتي أكادور إفمانسيسو دندو قلبين سا يعني سا بوتوم بكتا كنجرو تانو خيس يو برانكي قدن نمنو خون نغمتي تناب وان كان نرد دلغ جيجودا مالا أنيلين بلون برانكي مالي فرد دلغا جيتين جرا اكا خجتي يجو اري درا اوسو جرو لما ده برانكي رد دلغه اننيس برانكي رد دلغه هنديفنه دوغارا بيدبجو فانغا تو قان ماوجي دابجو جرا برانكي رد دلغو مله واي ادمنا ساتيف ان ماوجي دابجو جرا سانيفو اران تنه دبي سنتين ديرت وني اسيتي اركمنيف بلوني سوبلي سخيه سايبغي يادوني زبالي زغية سايبغي نوتي نوتي فون واللبيني ساني مفيني ساني وصونو تجرو ماليف جراتي واللبين ساني تون يرودي رادني بيتني واي ساداتي والقبته هدامو بلون هدامي خيسا يادو في راجيتو حركة وان جوني نلين إساني تي آره ايقوما هدامي اللي يادو نمالي خانما إني سنين نايدة جون جلانافنه نياتالي چiggeysee fi qismiin midhaan hamaan qabu akka nama tokkotti yaaddoon nyaata san harka isaatiin godheen geessine akka nama tokko hoteelaa dhaqee fuudhee geessee fi hoteeluma namuu gaafa ballooniidhaan jirree ala jiruu si fi dhaqee xalabatee ajajatee nyaata sana achi fudhatee nyaatu nyaanni immoo yaaddoorraan dhaquuf jecha akkamiin nyaata ati asin naaf iddaatiin na hidhee jechuuf nyaata ati naaf idde san sareenuu hin nyaatu jee ture wanni akkasii sun hundi waan garaa nama matee isaa deemu har'a kaasuu fi miti eegaa waan isaan irra wal dhaban isinis ni beektan jeetiin amana isinillee kadhachaa turtani isin achirraa kaateeti hanga aariin deemee walii dhaadachuu wal addaduu bakka kanaan naafottuu akkas jechuun sun hundi deeme boodarra dhaabbate ammoo amma sangubbaadhaan tabiraankii sunis dhuftee janni yaaddoo lammada balleeyse yaaddoon achi keessatti illee boo gandummaa yoo taate malee maaltu sinaqe
gandummaa ooftee isii wajjin waan jiru dhiyeesse sanumaafuu nu iddoo wanni akkanaa dhufuun qabu yoo dhufe yoo wal qusachuu qabna dafnee tokko tokkorra wayyaa ta'uu qabna dhiifama walii godhuu qabna sanumaafuu akkasumaan gaaballoon kawaan sanii sunuma godhu ammeenya biraa waliin qabanii amma rakkoo aadamaasaa kanaafis na wajjillee dhaabbachuu jira akkumaan isin jee kanarratti mee yaadoo qaba isarraa isbeetiin karaa ballootiis dabra. Dhugaadha walitti kaane anammoo isatti wanni aarseessu jiru kana dura isaas ni fufne mana raajee dhufe achi keetti yeroo achi dhufe achirraa deeme osoo inni mana gahini qabanii hidhame inni yaaddoo fi raajee torka keessaa qabaa jira ani raajuma sun shakkeetiin jedhee kana beekte isaanumaanuu akka isaan godhu jiran hin beekne deebi'anii wal bira tattaan isaan wal bira marqee ittumaan dhiisina waa keessaa hin galchine ammoo namni kun hidhamee nama Oromooti nama keenya saahiba biyya tokko jiraanna amma fakkeenyaaf biyya Oromaa jirra dirqama namni Oromoo ta'e tokko wal jabeeffachuu qaba biyya Oromatti maaliifi yooni nan karaa osoon karaa deemuu fakkeenyaaf akka tasaa balaan taane balaan adda addaa yoo sirra ga'e eenyutu wal qaba numa kanaa walis wal qabee gandallee biyyatti ta'uu baannu biyyattillee walima inni ammoo fuudheeti kan inni ani fuudhee nyaata geesseef nyaata ati naaf fiddisan sareenuu nyaattuu naan jedhe summii yoo itti gootee naaf fiddeen beekaa jedhe hayyee sanis itti dhaarree waa takka illee wan maaliifi inni aarii keessa jira deebi'ee ammaa dheengadda jaartii ta'e anaatitu si jalaa baase anaatitu bakkaan kaa'ee siitu roorrisee naan jedhe osoo wal dhabbiin ka duraanii jiru jechuudha namni waan kanaa waliin ta'uu sirrii miti deebi'ee ammoo piraankiidhaa jedhe ammoo eega inni viidiyoo san gadhiiseen amane malee piraankiin seeneeti duraan ittiin dhaquu deema duraan dhiisee man maaliif nama narra guddaatiin hin kabaja obboleessa kiyya jeetiin duraan callise gaafa inni dhufulaa duraan dhufee asii naa gabbee ijuu sanu dhiisii ittiin dhaqinaan jette yaadde halaas hin dhaqu jeetiin dhiise maaliif yoo gabbaanee naaf hin harka walitti baafne takka isaattu takka naattu biyya Ormaa jirra maaliifi wanni wal ajjeesuu fideen jirti yoo inni hafee handuu illee inni illee ni dhufata akkasumatti yoo anafees akkasumatti hidhaa ta'a kanaafuu rakkoodha anammoo duraan garatti hin qabanneefi ammoo dheengaddallee eega inni akkas jedhee deebi'ee piraankii jedhe piraankii san booda immoo eega inni gadhiise viidiyoo san akka piraankii taate kalaas bareetiin anillee firaa dhiisee jechuudha ani garatti waan hin qabadee qabu maaliif yeroo hunda garaatti qulqullu garatti namaaf hin qaban akka hamatti illee hin qabanne nama narra guddaatti dhiifama kalas sanuma hunda keessaa ol beekta anaatu dhiifama akkasii galatoomaadhaa baga dhiifama walii gootanii daawwattoota keenya kun akka isin gartan kana balloo fi yaaddoon dhiifama walii godhanii jiranii balloofillee carraan kannine wanni balloof carraan hin kannisiisin dura aarrii osoo jiru piraankii lamada dheengadda dalagaa kanarratti yaaddootu haara qaba jechuufin durarratti isaaf yaaddoodha yaada kanne dhiifama silaa walii godhanii mee akkasumaan gaaballoo irraa isa takka lama sadiiniin baasa. Rakkoon qabu obboleessa jechuun baganatti haaree tagaafa gartee saadaatis namatti immoo fakkaatti waan akka osoo hin ta'in isinitti isin taate immoo fakkaatti waan waliin tatteenyuuf dhufee lama tokkoon gabbee biraa deeme hidhamuu saniif saadaa hojii harka qabanii jechuun haaree nyaatallee dhugaa naaf fide garuu waan namni na hidhe kun saadaa hojii isaanii nyaata kamiin naaf fiduu danda'e jechuun shakkee yeroo san keessatti haaree waan jirtuufi talamadaati piraankii tana irra dalaguun anu akkuma tokkotti sheenaan achi booda nadhe ganteewu maaliif gaddummaadha akkana saniif daleedanii maal jennaan ani piraanki wajjii irra dalagee duraanillee osoo mufannaa walii qabnuuti ta duraallee dhiifamaa taalamadaallee dhiifamaa dubbii heddummeessuun beekta galatoomii rabbiin dhiifama siimaa godhu asirratti waan hundaafu daawwattoota hordoftoota keenya nu lamaan qofaa miti namni tokko walitti aara namni addunyaa gubbaa jiru tokko walitti aara erga walitti aara immoo keessattuu Oromoon lammiif gaachina akkuma jedhanitti Oromoon eega walitti aare garatti waliif hin qabatina waan hin taane yaadina deemtanii fakkeenyaaf immoo namni sanyii tokko yoo sitti walitti aare
deemee waan biraa yaada. Dhuga. Sikkiina fa'aa kiisha kaatee dhufeeti. Cuuphee. Cuuphee fa'aadhaan dhufee wal waraana. Dhuga. Amma biyya namaa jirraami. Mee nama keenya kana yeroo hunda ni ilaala. Nama keenya gargar qabuu dandeessu. Dhuga. Yoo ammoo aramni xiqqoo takka kaatee dheeyitee kabala bura guutte. Harka gabbuusee deema. Callisee harka gabbuusee deema. Nama keenya kana waddumaan qabuu dandeessu. Maaliif an as keessatti Oromoo tun itti ariifadhu yeroo hundaa. Ammoo waan alagaan gartee na arrabsite fa'a callisee biraan deema. Maaliif na buute hedduu. Ka Oromoo teenya waan takka keessaa hin galchu maaliif? Nama kana yoo ijoolleedhuun maanaan qabdu. yoo rakkoo walirraa keenya. Islaama kan gaafan siruu sanitti na gabbaate jechuun uummata akka dubbatanii akkuma ati duraanatu jibsanii. Ati gabbahuu dhabuun sanatti fayyaduma nu taateewi. Maashaallah hangama kiyyaa jechuun sin galatoonfadhaa maali? Annakasii waa beeka jeeti jechuun. Lameen keessanuu galatoomaadha. Daawwattoota keenya dubbiillee isinit dheereessine akkasii balloon dhugaadha. Aboo yaaddoon kun guyyaanarra. Guyyaan biraan kee irratti dalaguu miti. Eegumaan biraan kee irratti dalagesaniin deebi'ee anuu sheenee hogguu inni balloo gandummaadha malee maaltu sinaqee hogguu inni naan jiru deebi'ee ni rifadhee eegumaan viidiyoo sanuu gadhiise. Ammoo viidiyoo san wanni hin gadhiiseef yoon viidiyoo san gadhiisuu dhabe piraankii miti dhugaadha jeeti fudhata jeetiin gadhiise malee sila akka inni naan jeem viidiyoo sanuu dalagee gadhiisuun feene sanumaafin akka inni piraankii ta'uu beekuuf gadhiisee jee yaaddoo bira nageessi dhiifama waliin nu goosisi naan jeenna dhufee haa galatoomu akkasi gaa dhufne yaaddoo biratti argamne oduma dhiifama yaaddoodhaan godhin waliin godhin kana durallee namnis bikka saada jirtu na hojii dhaqu jiru akka kiyyatti isa. Rakkoo yaaddoo rakkootii jejee ilaa achi na hojii deddeebuu jira bilbilaan illee na hojii dubbisee jira saniifuu haa galatoomanii galatoomaadha. Osuma haaroo waliin qabnu akkamiin jechuudha gadi isaa deemuun yoo gadi hidhaa keessanuma dirqama loon dhaabbee jechuun baarii wajjin ishee tana haadha ijoollee kanatti galchuu qabnaa jechuun hojillee dhaabbachuu jira fi tokko illee tanii maree bargalla keessa saatallee dhageessee yoo galtellee jechuun waanuma tolchaatiin dalagee na fakkaatte maaliif obboleessa kiyyaa haatoo jeetuma ilmaan kana irra dhiiftee isin deemuun rakkoodha yoo isin mana isiitti hadeemu taate bareeda jechuun isa illee dalagee gallakkise sarmaafuu qaba. Haadha mana isaatis rabbi haa galchuu. Rabbi haa galchuu. Armaa fi borootti rabbi haa galchuu. Ilmaan kana keessa deebuu qaba. Inni illee beekta wallaahi yaaddoon hedduu miskiina. Ilmaan kana keessa akka taa'uun kun beekta hedduu nu rifachiisa beekan akka haadha mana isaallee rabbi manatti haa deebisu haadha ilmaaniitii daawwattoota keenya akkasii galatoomaadha viidiyoon teenya dheerattee jirti saniifuu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.